Barsiisaa yeroo sadii yuunivarsiitii irraa ari'amuun daandiirra jiraachaa ture seenaa ajaa'ibaa hojjete. Daani'el Shaambal jedhama. Magaalaa Dirree Dawaa ganda Qoreetti dhalate. Yeroo barnoota sadarkaa tokkoffaa barachaa turetti barataa dhibaa qabxii gadi aanaa galmeessuuf yookaan puur performaansii ture. Akka carraa ta'e yeroo qorumsa kutaa 8ffaa fudhatan mucaa cimaa tokko bira taa'ee qabxii 96 fide. Abbaan isaa mana barumsichaatti waardiyyaadha. Isatu dursee qabxii mucaasaa arge. Hedduutti gammade. Maatiin isaas sireerra bu'anii ofii lafa bulaa isa immoo sireerra bulchuu eegalan. Ulfina uffachiisan. Miseensonni maatii hundi mataa irratti baatan. Mucichis asirraa eegalee ilaalcha barnootaaf qabu jijjiirrate. Yeroo kutaa salgaffaa seenu qayyabannaa isaatti gadi jedhe. Haaluma kanaan barattoota waliin barataa turan keessaa sadarkaa sadaffaa ba'uun tarree barattoota ciccimoo hiriire. Qorumsa kutaa 12ffaa immoo qabxii 515 fidee yuunivarsiitii Finfinnee seene. Osoo gara Finfinnee hin dhufiin dura Daani'el maatii irraa fagaatee hin beeku. Mucaa manaati. Amantii isaattis cimaa ture. Kanarraa kan ka'e mucaa maatiif ollaan abdii guddaa irraa qaban ture. Ta'us Daani'el erga yuunivarsiitii Finfinnee seeneen booda addunyaa biraa keessa gale. Araadaawwan adda addaa keessa seene. Barataa ta'uusaa irraanfatee jimaa qamamuu, sigaaraa aarsuu akkasumas shiishaa harkisuu hojii idilee isaa godhate. Kanarraa kan ka'e bu'aan qabxiin gadi aanaa galmeesseef waggaa lammaffaa semisteera tokkoffaa irratti yuunivarsiiticha irraa ari'ame. Gidduutti biyyi Hindii beeksisa carraa barnoota biyya alaa yookaan iskoolaarshiippii baase. Gidduutti biyyi Hindii beeksisa carraa barnoota biyya alaa yookiin iskoolaarshiippii baase. Innis beeksisicha argee dorgome. Garuu afgaaffii osoo hin qoramiin waan jala darbeef milkaa'uu hin dandeenye. Gara maatiitti galees biyyi Hindii carraa barnootaa baastee turte. Anis barnoota koo isa yuunivarsiitii Finfinnee wiistiroo guutee isa sana immoo dorgomaa ture. Garuu loogiin na hambisan. Kanaaf bara dhufu irra deebiin barachuun dirqama natti ta'a jedheen. Yeroo kana maatiin isaa hedduu gaddan. Gaddaniis innis waan qaban gurguranii carraa barnoota biyya Chaayinaatti argate tokko akka baratuuf ala ergan. Daani'el asii fuullee Chaayinaan bahe. Achittis barnoota cinaatti dhiisee akkuma baratame galaana araadota adda addaa seenee daakuutti fufe. Gara biraatiin immoo appilikeeshinii WeChat jedhamu irratti daldala eegaluun galii maddisiifachuu eegale. Takka tures doormii yuunivarsiitichaa keessaa ba'uun kophaa mana kireeffatee jireenya qananii jiraachuu eegale. Sababa barnootatti xiyyeeffachuu dhiiseef ammas yeroo lammaffaaf yuunivarsiitii biyya Chaayinaa irraa ari'ame. Sana booda guyyaa tokko osoo hashiishii fayyadamuu qabamee achuma biyya Chaayinaatti guyyoota 10 erga hidhameen booda gara biyyaatti galfame. Ammas yeroo lammaffaaf biyyuma Chaayinaa magaalaa biraatti barachuuf appilaayi godhe. Milkaa'uunis garas imale. Yeroo kana araada wanta jedhamu kamiyyuu keessa galuu akka hin qabne amansiisee deeme. Haa ta'u malee guyyaa jalqabaa doormii yuunivarsiitichaa seenee eegalee osoo madhuguu waggaa tokkoof osoo daleen seeneen hafe. Ammas yeroo sadaffaaf yuunivarsiitii irraa ari'amuun waan qabu guurratee gara Itoophiyaatti deebi'ee gale. Erga biyya galee maatii isaa dhokatee Finfinnee daandii irra jiraachuu eegale. Takka turee hiriyoonni koo asitti na arguu malu jedhee jireenya daandii irraa Finfinnee irraa gara Bishooftuutti jijjiirrate. Bishooftuuttis jireenyi itti ulfaate. Guyyoota lamaaf agabuu oole. Ni dadhabe. Yoon du'es Finfinneetti du'uu naaf fayya jechuun ijoollee buufata konkolaataa keessa hojjetan qarshii geejjibaa kadhatee imala isaa gara Finfinneetti taasise. Jireenyi isaa guyyaa kanarraa ka'ee jijjiirame. Konkolaataa keessatti intala Bishooftuu deddeebitee Finfinneetti hojii miidhaginaa yookaan diikoreeshinii hojjettu tokko bira taa'e. Osoo imalaa jiranii sagalee guyyaa lama nyaataa fi dhugaatii malee oolte sagalee dadhabaadhaan biyyi keessan ni bareedu jedheen. Isheenis fuuletti iftee biyya isaa gaafatte. Innis biyya isaa fi waan keessa jirutti hime. Biyya Chaayinaatti barachaa akka turee fi ari'amee biyyatti galuu isaa erga biyya galees daandiirra jiraachaa akka jirutti hime. Intalittiin garmalee gadditee fuutee manatti galte. Osoo akkasiin jiranii jaalala eegalan. Rakkoo hedduus waliin dhannaman. Osoo haala kanaan jiranii ijoollee naannoo sana jiraatan barattoota kutaa 8ffaa walitti qabee bilisaan barnoota fiiziksii qo'achiisuu eegale. Ijoolleen garmalee jaalatan. Dandeettiin isaa garmalee isaan ajaa'ibsiise. Akka carraa barsiisan fiiziksii
mana barumsa ijoollee sanaa hojii gadhiisee barattoonni barnoota malee taa'aa jiru. Achumaan mucaan jabaan akkasii ni jira jedhanii hooggantoota mana barumsichaatti himan. Manni barumsichaas bilbileefii waan. Garuu Daani'el barnoota fiiziksii danda'a malee ogummaa barsiisummaatiin leenji'ee dookimantii hin qabu. Kanaaf ragaa barnootaa gaafatamee dhiyeeffachuu waan hin dandeenyeef gara manaatti deebi'ee gale. Manni barumsichaa guyyaa barumsaa bilbilanii fi hanga barsiisaan fiiziksii qacaramuufitti barattoota fuuldura dhaabbatee akka to'atutti himan. Kanaanis guyyaatti qarshii 50 akka kaffalaniif itti himan. Baay'ee gammade, tole jedhee hojii eegale. Akka ijoolleen hin jeeqne to'achuu malee kitaaba irraa barsiisuu waan isaa hin eeyyamamneef gaafa guyyaa jalqabaa boqonnaa 0 jedhee gabatee gurraacha irratti barreessee maalummaa barnoota fiiziksii fi xiyyeeffannoo barnootichaa barattootaaf ibse. Guyyaa sana akka ajaa'ibaatti barsiise. Barattoonni hundi baay'eetti gammadan. Ittuma fufee barsiisuu eegale. Hooggantoonni mana barumsichaa odeeffannoo kana hin dhaga'an. Dandeettii isaan hedduu raajaman. Mindaa isaa dabalanii fi 3,500 irraa 9,000 galchaniif. Isa dura kutaa 8ffaa qofa seenu hanga kutaa 12ffaatti seenee akka barsiisu taasifame. Haala kanaan mana barnootichaa keessatti barsiisaa adda duree ta'e. Takka turee yaadni tokko dhufeef. Mana barnootichaa gadi dhiisuun qofaatti mana barumsaa dhuunfaa isaa kan barattoota keessatti qo'achiisu hundeessuu. Mana barumsaa barattoonni keessatti qo'atan kan maqaan isaa Seed of My School jedhamu hundeessuun hojii eegale. Bara 2016 barattoota 45 inni qo'achiise keessaa 42 qabxii guddaa fiduun yuunivarsiitii Finfinnee fi Adaamaa seenan. Barattoonni 3 immoo qabxii remeediyaalee argachuun irra deebiin qoramanii amma yuunivarsiitii seenanii barachaa jiru. Nama kanarra gidduu kana viidiyoon isaa kan yeroo inni waa'ee ineershiyaa barsiisu tiiktookii irratti gadi dhiifamee mul'achuun ijoo miidiyaa hawaasaa ta'e. Namni gariin barsiisaa fiiziksii isaa kan duraanii akka abaaru, gariin ammoo osoo guyyuma tokkos taatu barsiisaa kanaan baradhe kan jedhu, kanneen biroo immoo irra deebiin fiiziksii nama kanarraa barannu laata akka jedhan kan taasise. Waan jaallattaniin hordoftaniif galatoomaa. Horaa bulaa.